يودوا دبري ينفدوا أما أنا خنا غيسا قبات جراتو أكنو صندون جولي سلي يوم سون فدوا an dhiirammaan tanaa hin fedhu dhiirammaan tanaa hin fedhu dhiira faayidaa hin qabne yaani gizee amma qabeenya kanarra dhufte inshaallah gaafa gartee maallaqa asirrallee deemtee agarte namni miskiinni gizee maallaqa argee nama hin beeku jechuu nama wallaala. Kariti hadu di apa saja nak kena ikut tuan saya ini tu nanti. Karena itu orang berkata itu nanti tu di. Orang cara aku amukan jadi ada ni tu semua ada semua tadi. Ini aku bodoh tu berkau nanti ballo bishan dugi. Nyata nyatu. Wan tak afaan ini untuk betul harkan asa wan karena hasa sana asa Rabbi. Ya bu amma. Aku tu orang ni ada tiga bu. Akan nak orang berbalik juga. Akan berbalik juga ya bu. Ati siitaate jirta ana mana kana keessa nahiite yoo inni kun beelamtu anaati itti gaafatama. Hordoftoota keenyaa kunooti balloon harka laafatee jira yoo yaani qamsa kana yoo irraa baase yoo ammoo kadhiisatis furmaanni jiru yoo irraa baase furmaanni jiru akkaan ta'u wallaalamtoota hordoftoota keenyaa rakkoo hedduu rakkoo guddoo keessaan jira. Saniif yoo qamsa kana irra dhiise qamsa kana walleenu qaqqabu jira akka kana garaan cirame unooti bishaan dhugu nyaata narraa nyaatu bishaan fidee fi unooti nadidee jira bishaan kunas mataa ol jira unooti egaan ganama subii lafaa kee kadhachuu eegale micaa kiyyallee iyyuu jira yaa bullo bishaan dhugu yaa bullo nyaata nyaadhu rabbuma jiiti jeetin hammama sinseenu bishaan sun dhugu nyaata sin nyaadhu zim jeetuma ciisechuu akkuma nama gartee maraatis hin dabarree jiraatis hin jiraanne akkan muqqubanaa isaa jechuu akkan godhu wallaale. Sani pun tata hordoftoota keenyaa yoo ammoo nyaata waan hunda waan siifin godha waan hin jiiniin hin qabu na didee jira jechuun yoo qamsa kana ogorraa baasu yoo irraa qamsa kanallee irraa baase wanni qamsni kun taa'u waan jabaadha jechuudha. Siirii qaba qamsni kun siirii itti godheeti abdiin akkasitti namni na kennee itti kaayee qamsa kana irraa qaqqabu jira. Yoo qamsa kana irraa baase na harkaa baafataa jechuudha. Qamsa kana irraa baafnan na khalaas lubbuuti yaani micaa fayyadhiisi. an dhisi micaa fayyaa unaaf jechuudha asiin nu ariisa nu baafachiisa qamsi kun irraa bahee taanan ilkeenna nyaata mana kana na baasa jechuudha. Yoo ammoo qamsa kana wanni itti shakke qamsni kunis bishaan obaasummiidha jee obaasuun dhabu bishaan sunis summii qabaachuu hin dhabu abdiin kuni harka badana naquu fedhana fakkaata gizeen akka laalee kananni kun yoo nyaata bishaan san dunyaanuma akkana tahee durallee hiinati mana keessa sim jechiisu jira nyaata bishaan ni dhuga amma ammoo nyaata hin nyaatu bishaan hin dhugu. Yoo gicatellee afaanitti yoo habbuuqellee ni ifirraa deebisa garaan ciramuu dhabu walleenu summii qofaa karaa garaa nama ciraam gizeen hinjeen akkana jaawaan inni haasa'ullee hin beeku gizeen inni akkasitti haasa'u uma garaan ciramina fakkaata jechuudha nama afaan hin beenyellee wajji haasa'ee hin beeku jechuudha. Saniif anaaf haara jechuu waan inni jiru haala naan galu irrallee barachuu hin danda'u jechuudha. Saniifuu balloon nuti akka rakkoo tana keessa jira jechuu du'aa isinillee hin godhaa fi du'aa'ii harka lama komantii jalaatii fi keessallee dawwaltanii gootanii fi saniifuu nuti balloon harkatti laafatee nuti harka rabbii keessa jira jechuu duu jira jechuudha. Nyaata bishaan hin dhugu saniifuu amma yoo irraa himee dhufeetuma furmaata naa hime yoo takki jawwaalallee hin taatu furmaata naa hime abdiini naalullee aadii akkamiin godhame anaa mita mana kana keessa jirtu. Ijoolleen abbaan kiyya maal ta'e abbaan kiyya maaliif ciisa maaliif eessa fuutee hagenni harka hidhamee miila damee mana ciisanuu akka lubbuu na fide jechuudha ijoolleen abbaan kiyya maal ta'e abbaan kiyya eessa jira gizee madarasarraa dhufan gizee qaraatarraa dhufan jechuudha. Abbaan kiyya maal ta'e eessa keessa akkam ta'e jettee na gaggaafachuu jirti akkam ta'een jaan abbaan hidhaadachii jalaa osoo hin taane gubbaan taane hedduu jiru addunyaa jira akkam jaan abbaan kee karaa kutee nama bira zaaraa kutee jeetin itti himu jira. Arra immoo nuti hulaarraa banee na wajji seentee ijoolleen kadhattee dadhabdee mee akkam godhu beeku akkuma godhu khalaas yaada hedduu keessana naqee jechuu ballooni abdiin kana mee irra dawwaleetiin dubbadhaa dheengaddaa gosan na arrabsee naannolee na biraa kute irra dawwaleetiin mee yoo furmaata kanaa himu taate lakkiinii dhufeetiin dawaa kennaafi yoo jallee akkuma inni nyaata nyaatu akkuma inni yaa'anii na wajjiin haasaheetuma ijoollee isaa kanattillee fuula ifaan haasa'u jasbaa'u isaatii barre waraabessunuu jaartii fi ilmoo wallaaluu jaaniin ture. Maraatan wallaalu jechuu ilmoo fi akka wallaalle akka anallee yaani
naani lollee akkana dhoonye akkana daddarbine maaliif yoo akkasitti dhiise kan dura naan lolu sanii dhiise darbee addana facaase jechuu amaliyyaa tan darbeen addana facaasanan khalaas fuula rabbii deema namaatu fi godhe jechuudha. Anumaattu mana namaa dhufee namnillee seerrillee maal naan jaa siittu mana namaa dhufee jeeti murtiin irra murteessaa jechuu. Saniif mee abdirra dawwaleetini karadhaa jechuudha. Mee yoo inni hayyama naa godhes yoo dhufee dawaa san naa kennes yoo inni naa kennuu dides jawwaala yoo dawwalee naa himallee walumaan laallatahaa mee akka inni naan juu du'aa naa godhaadhaa irra dawwaleetini irra dhahiit ilaalaa jechuudha. Hello? Hello, salaam alaikum. Salaam alaikum. Kami nagaa? Fayyaadhaa jirta jajjabaata. Jiru jireenyi dalagaan. Garaan si qabbanaa'ee amma. Maal na qabbaneessita na uwwistee udaranii na aarsitee jirta wata amma gaastirgii amma garra na qabee jira wani. Khalas ka amma mee inni kuni bishaan hin dhugu nyaata hin dhugu. Nyaatu bishaan hin dhugu. Arakka mabbaa kiyyaati hin godha. Nyaata bishaan hin dhugu. Walumaan deemuu walumaan deemuu bishaan dhugu lakkanaa'u dara figeeti. Kintaasa haa dhugu. Laa an akka inni duunfa duree abdii akka inni duunfa duree mana kana maalin siin jee akka inni du'ee annama biraa kan fida duunfadhu namni ammaa gizeeti qabeenya irratti fidde gaafa inshaallah osoo hin dadhabne namni sun dadhabee nama biraa deema ani fedhu inni akkuma inni jas baay'ee mana keessa zinjee akka suuratti naa taa'uu na wajjin koblee taphatuun siin jee malee. Qimi birat rakab dah gize jettu akkana jettu mana isana khesse gize akkatti waan nyaatu bishaan ndugu anmo ular rabanetti seene abban yamaal te yolle lubuna fidu jirte ana kamin godayye hala dura fondolen akana abuka da wala to weti meta mane wali ta kadar bi ni tu banda da ko adu wuti wani to kaba ti ji o mata ka dira ka wade iduna di ma gobane la anaka akka duunfadhuun sinjeera akka inni duunfadhu akkan duune akkan jiraanneen sinjee malee yoo du'ee dabre hin fedhu ammana kana keessa kophaatee jiraachuu akka inni osoo hin duune ijoollee sallee hiyyoomsuu hin fedhu. An dhiirammaan tanaa hin fedhu dhiira faayidaa hin qabne yaani gizee amma qabeenya kanarra dhufte inshaallah gaafa gartee maallaqa asirrallee deemtee agarte namni miskiinni gizee maallaqa argee nama hin beeku jechuu nama wallaala. Kalitti haadu uti afaansaati na tana ibu tuan tangi tayi rete tangi. Karena itu ulama berarti itu nanti tuh di. Orang terlalu amma kan jadi ada ini kalau ada kamu tadi. Ini akka godhatu beekaa nuti bal'oo bishaan dhuge. Nyaatu. Waan takka afaaniin nun dubbatu harkaan haasa'an waan kana haasa'a san haasa'a rabbiin. Nyaabu amma abboon waan hin mudate gaafu akkana dhaqma waan barbaadu jira akkana barbaadu jira waan nyaabu. Ati sii taate jirta kaa nama mana kana keessa na hiite yoo inni kun beelamtu anaati itti gaafatama. Rakkoon godhan yoo gartee dhiiraan gartee biraan agarree waatin hiriira ijoollee jaalala wayii wanta kana gaafa wanti isaanii kana sangaa mana ta'uu kana sangaa rabbiin itti gartee erga yoo ta'u kana. Aadiin fedhan shawaddee ammaa hin barbaadu yaani namni tokko yoo yaani namni walqixaa tokko yoo waliin dhufee waliin bulchu jechuu galgala ganama natuma hin barbaadu ani fi kanin kakute sanuu sheena uttiin jira ulee duraan yaani jaarsi duraanii natumee sheena uttiin jira hin fedhan nama. Wayyaan tarii dhageessaa kun haaduu fi kanneen kaaboo fi uummata kaasi biyyaa ta'in firaan jira ani gartee wanta kawanni gartee mataa ibsatti yaa jirta. Akka inni fayyu godhuuf immoo akka inni maraa akkam godhuuf silaa gize jettu amma.
Ambari ana kenni nan daddarbine akka inni yaani ijoollee isaa tanallee wallaallee akka inni mana kanarraa nan hariisneen je khalaasan qamsa kana irraa baasa hoo akkana haa godhayye yoo qamsa kana irraa baasa na jalaa baafatee na utuma yaayyee tayyib gizeen akkasitti hiraaree mana keessa dibamee nyaata nyaadhu galgala ganama gizeen karadhu anama bara hiraar biraan nana iccee ubar akkamittiin iyyaaddanyeetteeti gizee namni akkasitti akka gartee re'ee duutetti mana keessa naa ciisun akkamittiin iyyaaddanyeeta yeef abdi eeqa maleekumaan godhe jeeqa akkanarra ka nyaata nyaanna kabshaan hin duyn Abbar akka yaani gizeen akkasitti yaani bakka takka naa yaaddee jirta ammoo bakka mana kana keessatti isa jaamsitee cibsitee anaadii dawaan itti haa godhamu dawaan summii itti godhuun dhabdu haa shakkii fiddee hubar amma dawaan sun summii qabaachuun dhabu haa gizee garaan ciram. An faayidaa isaan barbaadu baree faayidaan qabu addi manuma keessa akka suuratti haa taa'uun je ammoo suuratti taa'ee hin teenye jiraatee hin jiraanne du'ee hin duune iddoo sana jiraatu jira barinni summii itti gootee walleenu bishaan sun summii qabaatee ni jira miti akkasi garaa ciree lubbu hokkeen keessa ciramtee dhamaa'uun addi haadhamoo rakkoon qabu tasanii meen akkam abbaa hiyyaa dhaga'u jira. Inni kun ol hin baane inni eessara jechuudha. Gadi hin buune dachii irra jira jechuudha. Gadi hin buune qophaa'atte jechuudha. Kanaafuu inni qilleensumaatu dachii gidduu galtee dachiimaatu sanii gidduu akka jiraatu goona malee wanni takka gartee ayaatee gadi jirtu ati hatti inni eessatti rikiin koomina jirra. Waan siraa tokko akkannee jirra biraa manaa deemnaati. Kanammaa ati wantummaa gartee siyaachisuun jirtu waan barbaachisaa gartee gaafatamaa qofa dawaa gartee eegumsan naafi jennaa jiraanii jiraa jinjiban. Anamma dawaa kanaaf iddu yaani dawallee naaf itti jeessin hin talabadha. Kanuma isa kana lafaa kaasee nyaatu nyaachisu ayyee. Hin fiddu kanallee. Nyaata dhuugii gartee afaan hin dhuugii afaan hin Bishaan dhuguun itti dhubee naqa bar wanni bishaan beektan qoonqooni torbaanitti namni ajjeestu bishaan torbaani namni ajjeesani beektan. Namni bishaan dhabee jiraatu hin danda'u. Muskuta bishaanii dhuugii afaan hin Bishaan dhuguun dhubeetti naqa. Ani hin danda'u haayoo darbee lafan yoon irra dhaabbatee nama calaasee hin beeka. Yoon irra ejjetee nama calaasee hin beeka. Hai ajjeessu deemtaa dhuftee ajjeessu deemtaatiin hin dhufa kayettuuf. La ilaha illallah baranuma nafaan akkama maan seene yaa rabbi anumaaf ilmooti yakkeessaa baase cinqiina nayxee jirta walla amma calli yaani akkamitti calja gizee namni akka kiyyaa dhibamee mana keessa naa ciisu ijoolleen abbaa kiyya kam gootanaan jette xayyiban akkam abbaa kiyyaa ta'u ayyi waan ati jette baran fudhachuu hin dinne yoo tajjeessanaan jettillee hayyee yoo ati akka fedhe godhinaan jettillee hayyuman jawaa hunduma hayyee dafii qoottu anamman danda'u cinqee addaa tana nooti hayyee amma inshallah rabbi khayraa godhu numa deem dafii qoottu hayyee maalin iyyaanne miti jiru akkana keessa jiraadheti yaadini kana dalagaa miti hayyee khayrumaa fi
Nama ati akka kan godhamu. Akkam nama godha. Anuma takka nama godhutti hin jiru. Akka fayyadamu ati Anuma takka hin fedhu wallahi. Siapa orang macam saya ni pun mesti nak kena itu yang gimana sudah tahu. Hai anuma mo. Apa dia tu kita sudah macam mana sekali saya sudah tahu juga. Lakki lakki hin dhufin yoo anaa dhufte lakki uma takka ta'uu hin fedhu anuma takkatti hin jiru naguma naasa'u jira.